Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota reediyoo jedhamti akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Egaan oduu gaddaa tokko qabadhee isin dhiyaadheera amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii teenya intala Oromoo sabboontuu fi akkasumas nama akkuma nama kamiituu dalagattee maatii ofii jijjiiruudhaaf biyyaa baate Gaddisee Baqqalaa kan jedhamtu ijoollee shawaati guyyaa har'aa lubbuudhaan boqattee jirti. Waaqayyo araarama isiidhaaf haa godhu yookaan rabbi isiidhaaf haa araaramu jedha. Baay'ee gaddanatti dhagahame ibsachuu barbaada. Waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Baay'ee tokkoon gadde. Du'a biyya ormaa kana jechuun biyya alaatti yookaan maatii kee irraa adda baate maatii kee irraa adda baate gaafa waan akkana si mudatu waan baay'ee namatti dhagahamuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahama beektanii. Maaliif isiniin jedhee du'a biyya ormaa jechuun du'a lama duuta. Tokkoffaan lubbuu kee dhabda. Inni lammaffaan gadda gaarii boo'icha gaarii maatii irraa argachuun biyya ormaatti hin jiru. Maaliif isiniin jedhee yaa uummata keenya obboleettiin keenya kun baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa rabbiititti baay'ee tokko akkuma oromummaatitti illee ta'e akkuma namummaatitti baay'ee garaana nyaatte sabboontuudha baay'isawee jechuudhaani amma dura qaama wal beekuu baannullee miidiyaa kanarratti amma akka ijoolleen naa himanitti nama baay'ee dhugumatti sabboonummaa qabu nama oromummaa ofii beeku nama eenyummaa ofii beeku ture rabbi nama jaalatu fudhata. Sababni isin itti duute sababa addaa miti akkuma nama kamiituu dhukkubsattee yaala turtee Beerut keessatti yaala yeroo dheeraa erga godhattee booda yaala saniin fayyuun hin dandeenye cimaan boqatte jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa rabbi nama dhagahama dhugaa rabbiititti maatii kiyya jijjiire jettee baate gaafa biyyeen biyya ormaas nyaattu baay'ee tokko dhugaa nama jeeqa. Biyya keetii yoo si nyaate si fayyaa beekta maaliif abbaan keessi awwaallata haati keessi awwaallatti firri keessi awwaallata sirratti boo'a si ilaale si ziyaaraa garuu biyya ormaatti gaafa duutu namni si ilaalu hin jiru namni awwaalcha kee gaarii si awwaalu hin jiru eessatti akka awwaalamtuyyuu si hin galu normaala keetuun awwaalanii jechuudha biyya ormaatitti namni biyya ormaa normaala isin awwaalu. Amma biyya kanatti fakkeenyaaf gaafa lubbuun namaa du'u reeffa keessaa kalee guuratanii ija guuratanii wanni isaan hin guuranne hin jiru biyya hin jiru kana keessatti biyya biraan beeku. So rabbiin balaa akka tasaa bakka lubbuu keessan biyyumatti yoo baase gaariidha. Maaliif isiniin jedhe namatti dhagahama waa hedduutu jira. Mucattiin tun biyya ormaatti lubbuu ishee dhabde maatiin isii umrii isaa guutuu nagaan argatu mataa isaanii maatii maaliif ana akka dhuunfaa kiyyaatti sinima gaafan dhukkubee ture san maatiin kiyya hangam akka jeeqame abbaan kiyya aga biyya kana dhufu gahee ture jechuudha waan godhu wallaale karaan gizee san hin jiru laal baggizee karaan hin jirretti hanga biyya kana dhufu hunda gahee jechuudha maaliif osoo ani jiru lubbuu kiyya fudhatee galuudhaaf biyya ormaa keessatti lubbuun ni ba'a jedhamee waan na eegamaa tureef bakka jeequmsa cimaa tokko keessa ture namni hin jeeqama maatiin si jaalata namni maatiin ofii kan nama hin jaalanne jiru sanuu biyya ormaa irraa deemte maatiin gaafa ati bira jirtu gaafa si jibbe yoo ati biraa deemte akka malee si jaalataa jechuudha. Maal jechuu barbaadetti kun guyyaa silaa guyyaan kanuma hunda keenyatti gaafa wanni akkanaa nutti galu wal hubachuun baay'ee gaariidha. Gizee dhibamne fa'aa wal bira jiraachuu amma gaafuma namni tokko lubbuun keessaa bahe qofa bahuu osoo hin taane addunyaa kanarratti gargaarsa jiru yoo walii godhan wal hubannoo adda addaa yoo qabaatan baay'ee namatti tola. Gaafa ati kophaa kee taate cinqamtee amma fakkeenyaaf anaa galatoomanii Oromoon yeroo san na bira dhaabbatee kun dhufee na gaafate kun na gargaare kun maal jedhe bakka gammachuu guddaa Oromoo man na fayyise yoo hin jedhe hin danda'ama jechuudha waaqa wajjin. Maaliif bakka hanga tokko haamileellee namatti toran biyya ormaatti waan biraa dhiisi teeshinuu nama ajjeesa teeshin jechuun giseensi dhukkube yaaddoon si ajjeesa baay'ee tokko nama yaaddisa bakka biyya orma jira maatii koottiin arguu jetta waan baay'ee jetta jechuudha. So waan akkana kana jira rabbi hunda keessanuu sinaa eegu biyya ormaatti xalaanni keetu hin du'ini biyya ormaa jechuun biyyuma ormaati biyyeen biyya ormaa gaafa si nyaatte waan baay'ee bakka hin jiraa miti. Maatii kee akka malee itti dhagahama amma hunda caalaa isiin boqattee jirti isiin hojii ofiitiin
gara waaqatitti yookaan gara rabbiititti dabarfamti. Garuu maatiin ishee hanga dhumaatitti obsan godhatan. Maaliif reeffa ishiin arganne beektan immoo reeffa Itoophiyaa galchuun waan baay'ee nama gaafata. Yoo akka tasaa hospitaalli fa'aa dafeetiin yoo gasiin baasin dirqama awwaaluu ta'a jechuudha. Garuu biyya ormaa kana keessatti of eeggannoo godhaa. Waan adda addaatirraa dhibee adda addaa yoo isin qabe yaala barbaachisaa ta'e yeroodhaan yoo dandeessanii of yaalchisuu dadhabdanuu uummanni Oromoo bal'aadha. Uummanni Oromoo akka isin yaalu taasisa jechuudha. Kanaaf hunda keenya gadda nutti dhagahame asumaan ibsannaa isiidhaaf kadhannaa godhaafi homaayyuu miti. Guyyaadha waan ta'eef namni guyyaa ofii oolu hin jiru hundi keenya du'uuf deemna. Kanaaf kadhannaa waliif gochuun gaariidha. Kadhannaa godhaafi ishii deebisuun hin danda'amu. Odoo deebisanii silaa warruma akka Hacaaluu Hundeessaa kana deebisanii kun waan hin danda'amne waan ta'eef carraan jiru kadhannaa ciccimaa walii gochuudha jechuudha. Obboleeyyan keenya kaawwaniif wanni nani gorsu yoo jiraate hoo danda'ame biyya ormaa kana keessatti yoo dhibaman beeyte dhibeen biyya ormaa kun dafee nama fudhata dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf yoo danda'ame mataanis yoo gaafa si dhukkube daftee yaala gahaa argatuu qabda. Biyya ormaa jirtaa mi dafii yaala gahaa argadhu. Dhibeen keessatti jabaataa gaafa argite gara biyya keetitti deemuuf imaluuf yaale. Maaliif maatiin kee ossi fuudhee gassi fuudhee si badadha jechuudha. Ati ga'u ossi fuudhuu gassi fuudhuu kuni in ulfaata. Namni biyya ormaatti ol nama fuudhee gadi nama fuudha akka haadha abbaa keetitti namni ossi galabbatee gassi galabbatu hin jiru jechuudha. Garuu maatii kee bira yoo jiraatte ossi fuudhanii sinifatanii nurratti turte siiniin jedhanii gartee amma biyya ormaatti tajaajila akkanaaf haadha bunuu nama ajjeesaa jechuudha. Namni ossi fuudhee gassi yoo hin deebisin yoo humni kee laaffifataa ta'e namni mana fincaanii si geessu yoo hin jiraatin namni uffata sirraa jijjiiru yoo hin jiraatin rakkoodha. Amma mee fakkeenya warra mana madaamitti yoo dhukkubsatte madaamamma dhugumatti mana fincaan keefaa fuutee yoo akka tasaa dhukkube humnaan mana hammaama si fiduu waan akkasiin gooti tole jettee hin gootu. So in ulfaataa jechuudha wanna kanaa kun bakka ani I don't know silaa bakka Rabbi isinumaa hin dhibin iyyuu kadhannaan ani guddaan isin godhu Rabbi inumaa biyya ormaatti isin hin dhibin abbo. Dhibeen biyya ormaa cinqii qabdi. Matammaan isiitu dhibeedha. Bar biyyuma ormaa jiraatu nuyyuu mataan isaatu dhibeedha. Maal firiidamiin qabdu kaa sammuun kee boqonnaan qabu. Dalagaan biizii ta'a haalatti barbaaddu si mijatuu dhabuu danda'a. Biyya orma jirtaa sa'a barbaadde riba raftee quufuu hin dandeessu. Sa'a barbaadde ol ka'uu hin dandeessu. Sa'a barbaadde deemuu hin dandeessu. Matamti isaatu dhibee guddaadha biyya ormaa kana jechuudha. Galee kanaaf gaafa wanta akkanaa uumamu dhugaa gaafan irri barraa ka'u reefiin kana ka'e gaafan irri barraa ka'u ijoolleen bakka bo'oon natti himanii poostii kanallee argee narrifadhe dhugaa rabbitti ani garuu hin beeku narrifadhe anna dhagaama hin danda'u waan akkana gaafa dhukkubsattee maali bakka waan yaala dhabde wayii na fakkaata akka kiyyatti bakka hin beeku garuu waan na fakkaate waan ta'eef na of kolchaasiniin jedha. Kanaaf of eeggannoo keessan adaraa keessan cimsaa wal hubadhaa wanni ani guruuppii jaaradhaa waan adda addaa godhaa wal gargaaraa aga dandeessaniin jedhuuf isa akka kanaaf isinii galee gaafa lubbuun jirtan akka wal gargaartaniif gaafa ati lubbuun jirtu yoo gargaaramte homaa miti odoo ati hin gargaaramne osoo kophaa keetitti yoo rakkatteetani onna balaan tasaa sirga'e maatii kees biyyas hunda amma fakkeenyaaf jettiin kun maatii ishii miitee jirti. Lubbuu ishii dhabdeerti nuhuyyuu miitee jirti. Gaddi nu dhagahame kuni gadda guddaadha. Dhugaa rabbiitti bakka lubbuu isii qofa hin dhabne siin. Nam keessattuu namni sabboonummaa qabu dhugaa rabbiitti nama tokko nama lamatti lakkaa'ama. Mucattiintu sabboontuudha alaabaa abaa wajjin bakka wanti siin tosotu turte waan baay'ee namatti sabboonummaa qabduudha. Baay'ee tokko quuqama biyya isiitiif qabdi. Baay'ee garaana nyaatte namni biyya ofiitiif yaaduu fi duraanuyyuu namni barakatan qabu beektaa namni gaariin yookaan immoo namni amalli isaa gaarii tokko biyyeen hin barbaadde lafti hin yaamti jedhama. Kanaaf homaa gochuu hin danda'amu ijoolleen beerutu jirta wal jajjabeessaa yoo dandeessan bakka isheen itti mannoo jettetti yoo namni wal gahee jiraate bakka sanitti wal hubadhaa. Kanumaan isinii dhaamaa kun dhaamsa kiyyaa hundi keessan warri biyya ormaa jirtan wal hubadhaa. Akka kophaa deemuun waan adda addaatiif isi saaxila waan ta'eef
arraaf kanuma qabadhee isinii dhiyaadheera hordoftoota kiyya unready jedhamti ubii namoonni nan beekne yoo jiraattan namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kootaa turtiin arraaf anis wajjin godhu kana fakkaata hamma xumura qophii na hordofuu keessaniif galatoomaa fayyaa naa ta'a.